Sabona arge, welcome. Ajibu Musa, welcome. Mufte Jimma, welcome. Jimma Garo, welcome. Amina Ganamo, welcome. Amir DJ Arar, welcome. Aniketi, welcome. Linusha Taketiala, welcome. Anas Ibrahim. Ashite Harar, welcome. Sartu Abdi, welcome. Jafar Imam, welcome. Ramako, welcome. Abdi Jimma, Anishman, Hajisha Mucha Harar, welcome. Kabajamo Shelias, welcome. Welcome Biyalo. أمن تقول أخين برخ أكناغا زك زك بايا بلاي سخي أكناغا يا شي الياس زك زك بايا خانو فرحان حسن مسي سنيتا دبرو Chaltu akkanaga babbareeddu adako welcome intala robe kabajamo muddin shafi harar orolech ga ani arrantana kabajamtota الله يستخ ليان الله يستخ يا شي الياس الله يستخ أنا بليس كيسان كدير كون وانين أكمل نبي الله إبراهيم التأمنوف يوكان أبراهام التأمنوف صوب دبدي جالة موداف أمل كنين إنكب نتاون دي كيسان بيت أنا بليس كيسان كون أكا أمل نبي الله إبراهيم وانين كابوف يوكان وانين التأمنوف نمني وانين التأمنوف أكاتمتي Dhugaasan sitti himee dhugaasan irratti gartee ibiddatti na darbuudhaan filadha waan ta'eef dhugichinis dhugaa uummata Oromooti. Dhugaa dhaaba siyaasaati miti. Dhugaa dhaaba siyaasaatiif hoggansa siyaasaa Kadiir irraa eegne yookaan jettu taate no an dhugaa uummata Oromoo dubbachuudhaan hin beekama malee dhugaa dhaaba siyaasaa dubbachuudhaan tasa ka beekamu miti. Wanni itti jaalatame itti kabajamuunis dhugaa uummata Oromoo bal'aadhaati. Uummata Oromoo bal'aatu anaaf mootummaa ta'uu danda'a malee nam tokko ka dhuunfaadhaanaaf dhaaba ta'uu danda'u. Kana cimseetumaan si hubachiisa. Kana inuma waa'ee dhaaba siyaasaa narraan eegin jechuu kiyya amma isaan tokko ta'anitti. Isa kanaanis soba sitti himee abaluun jaaladha jees biratti wanta jechuun barbaadu jechuu kiyya. Dhugaan jiru isuma kana. Amala kana waan hin qabuuf naatiin asobdee si sobee wanta ta'urra dhugaa sitti himee ibiddatti na darbitu irra naaf hoyya jechuu kiyya. Akkasiin filadha. Maaliif ummata Oromoo sobaan mankaraarsuu waan hin feeneef. Welcome Sharife. Sharif Mama kabajamo welcome. Babbareeddu haadhati yaa Rabbiin biyya Masrii san keessaa biyyuma gartee rakkina qabu hunda keessaa Rabbiin nu haa baasu. Rakkina duniyaa keessaas Rabbiin nu haa baasu. Isuma kana. Kadiir irraa garuu ummata Oromoo irratti hamtu laal. Ummata Oromoo irratti waan hamaa yoo argite guyyaa san gaqqabiiti naqali. Waa'ee dhaaba siyaasaa irratti garuu hanga tokko taanitti
tokko isa kan hin dhiisu miti. Fatiyaa Jamal kabajamoo dhugaan jiru isuma kana. An waa'ee uummata Oromoo nagalcha malee waa'ee nagalchu waa'ee hoggana siyaasaa nagalchu dhugaan jiru isa kana. Dhugaan jiru isa kana. Ilmaan Oromoodha akkuma ati beektu kan hin maraaddeef jechuu kiyya. Namni maallaqaaf maraatami ani immoo uummata kanaaf hin maraadde jechuu kooti. Dhugaan jiru isa kana. Maraadde si fayyisuuf. Hayyee kabajamtoota uummata Oromoo eegan hangana je'e booda kabajamtoota uummata Oromoo hawwaniif manguddoon addunyaa kana gubbatti argamtan kabajamtoonni dargaggoof shamarran babbareedduun ilmaan Oromoo addunyaa kana gubbatti argamtan bakka jirtanitti nagayni kan koo kanonni irraa burqee isin haadha qabu barcuma kiyya kabajamaa woboo force irraahi ana kayroo bilisummaa uummata Oromooti. Barcumni kunis kan tolaan dhufe osoo hin ta'in ka dhiiga goota meeqaatiin dhufe jechuu kiyya barcuma kabajamaadha. Ati har'a ga'uudhaaf barcumni kun shoora guddaadha. Daraartuu Wallaggaa kabajamoo okkee kabajamoo sabboona Walloo baatee kabajamoo Abdii Jimmaa sanyii mootii kabajamoo Chaartuu Binti Ansak kabajamoo Sabrii Jimmaa kabajamoo isa kana barcumni kunis kan dhiiga abbootii teenyaatiin irra tatteenye jechuu keenya kan tola harkannee osoo hin ta'in dafqina isa finneedha. Barcumni keenya kabajamuu qaba. Barcumni kun odaa bultumii jechuu kiyya yookaanis dabbal mootii gaaraati. Barcuma odaa bultumiin kabaju Oromummaan kan koonaa haa kabajamu jechuun tasa kan danda'amu miti. Cimseetiin hubachiisa. Odaa bultumiin beeku jechuun Oromoon beeku jechuudha. Isuma kana. Falmata biyyaa kabajamoo hayyeegaa arraan tana Misra Abdusalaam kabajamtuu welcome. Arraan tana gaa wanti ni naasa'uu deemu kabajamoo bantii fufaa welcome. Ilmi namaa waan kabajamaa ta'eef hunda isaaniitiin kabajamaa jenna sooretti Wallaggaa hundi kabajamaadha ilmi namaa. Ilmi namaa fokkotaan qabu hundi isaa bareedaadha. Rabbiin bareeduma uume. Ilmi namaa hundi isaa bareedaadha. Ilmaan Oromoo hundi isaanii bareedoodha. Donni isaa waliin fixu kunis gabrummaadha malee rakkoon biraa tokkollee hin jiru. Wal jibba tokkollee hin qaban. Oromoon har'aas tokkuma kaleessaas tokko ture. Lama ta'ee hin beeku. Dhugaan jiru isuma kana. Amma gaa waa'ee kabajamoo Jaal Abdii Qopheetiin kaasuu deema. Gama kiyyaangaa hangaan biyya keessa turetti walliftoonni Oromoo kun hundi as gubbaa na dhaggeeffachuutti jiran. Namni kaaseta afaan Oromoo gurguratee yoo jiraate maallaqa guddaadhaan ana Kadiiri. Tokkolleen isaanii gurguratanii hin beekan. Maallaqa saniis akkuma walliftoonni keenyas gubbaa na dhagayan kanatti ilmaan Oromoo son gargaaruutiin isaanuma walliftoota Oromoo kanan ittiin oomishe. Walliftoonni Oromoo na bira seenee inni qarshii 10,000 fudhatee hin baane hin jiru. Abbaa fedhen na beeka. Abbaa fedhen na beeka. Namni Oromoo mana kiyya dhufee 10,000 kanneen hin kennineef kutaa 11 irraa natti dhufa isa kaan waraana keetiin gargaara isa kaan qeerroo keetiin gargaara jechuu kiyya. Qeerroo kan keetiin ittiin jaaraa ba'e jechuu kiyya. Gama kiyyaan akka mataa kotti. Duubatti deebi'een beeku isa kaan nashiidota kan keetiin kaakashee Badruufaa, kaakashee Kadiirfaa, kaakashee Abdalaadiifaa hundumaa'u ittiin gargaaraa itti sii maxxansaa ture jechuudha. Isa kaan isa faarfannaa keetiin sii gargaaraa ture jechuudha. Maallaqaan fuudhee garatti nyaadeen qabu jechuudha. Abdii Qopheen amala kana qabaachaa turan. Isa amala kana isarraa hin dhaale jechuudha. Haloo daawwee maaliif akkas taate? Abdii Qopheen maaliif akkana ta'e? Noo goobana maaliif akkana ta'e jennaan qabsoo keessaniif qabsaawwan bifa san fakkaata. Malee isa coomee miti.
Qabsawan Oromoo akkas fakkaata qabsoo keessan irratti isa kana fakkaanne jechuu keenya. Arras yootee hiriyootan kiyyaa fi community asiitii wajjin qarshii 50,000 loo daawwetiifis ilmaan abdii qopheetiifis 50,000 noo gobanaatiifis 50,000 kaniin gumaachuuf deemuudha. Akka mataa kooti. Qabaadde osoo hin taane yoo shaayillee biteef jechuu kooti. Kaniin uummata asiitii fi nama kanirraa communityidhaan walitti qabee jechuu kooti. Kun hundi maali jennaan yaalmaan Oromoo qabsoo keessaniif jecha ani kun na boonsa malee isa na xiqqeessuu miti. Kun otuu Oromoo gurgurree laal otuu Oromoo gurgurree kun hundi kan dhufne akka gagabbanne akka nama kaanittis jiran dhibbatti hin beeka. Ilmaan Oromoon gurgurru qabsoo uummata Oromoo irratti jechina itti banna jenneeti isa kana taane. Wallahi billahi wayyaana nabdi kophee yaamaa turte. Haloo daawwee yaamaa turte. Hundi yaamaa turan. Garuu jaallan kun kan itti ciccitanii kakka daawwitee mokonnin faayise oomishan. Kan akka eebbisa addunyaa faayisina oomishan abdii qophee na teessu kun. Walaloon abdii ta'u xiqqaa hangar xiqqaa abdii ta'u kabbadaa inni akkas dachiiraasu kun. Tokkorraa hangappaatti abdii qopheedha. Kan gitaara sana abdii ta'u barsiisa abdii qopheedha. Nashiidaan raayyaa abbaa macaa kan dachiiraasu kun. Abbaan hundee nashiidaa kana akkaataa waan kanatti kagalu kan leenjise abdii qopheedha. Abdii qopheen kan sagantaa afaan gaallaa jettu ka afaan Oromootiin darbu afaan Oromootti nama jijjiireedha. Kan ammas biyya ambaa kana dhufee laalgoonni kun akkatti bareedu laali. Isa gartee hojjeteetu silaa gurra qabaata. Jaalaa bar qabsaawaa waboodhaa bar. Maalaa soyitaa? Waboo jechuun bar qabsaawaa dhaabaa otoo hin taane qabsaawaa uummata Oromooti bar. Fidaa jechuun bar. Kanuma lubbuu isaa kennee deemu jechuudha bar. Lubbuu ilmaan Oromootiif kennaadha. Isuma kana. Dhugaa dhabu dhugaa. Waan biraa jechuudha miti. Yookaan dhaaba siyaasaa jechuudha miti. Waboo jechuun waraanuma keeti. Atis waboodha anis waboodha. Dhugaa dhabu dhugaa miti. Duuba gaa abdii qopheen kun biyya ambaa kanallee dhufe walaloo amalmaal kana guutuma walliftoota Oromoo kana kan akka hirphaa gaanfuree kana fa'i. Sagaleen kun hin dhagahamu. Indagamu. Sagalee kun indagamu dhiiroo. Indagamu hidhagama miti. Duuba gaa isa kana.
duuba gaa'ilmaan Oromoo abdi qopheen kun nama akka kanaati. Rijaala Oromoo isa dhugaati. Barreeffama isaa keessatti waan hedduu nama barreesse gaafa Oromiyaan bilisoomte qabrii tiyya gubbaa koottaa natti himaa je'ee nama shaadaa qabatee akirameedha. Yeroo hedduudhaan barreessaa ture. Gaafa Oromiyaan ummanni Oromootiif Oromiyaan bilisoomte qabrii tiyya gubbaa koottaati raayyaa abbaa macaafaadhaan jedhe. Nufaan. Yeroo inni akiramu waggaa 16. Gaafa Oromiyaan bilisoomte qabrii tiyya gubbaa koottaati Oromoo fi Oromiyaan bilisoomte ja'aati natti himaadhaa gurri kiyya kun ni dhagayaa jee jecha abdi qophee. Kun ana kan na boonsee mataa ol na qabachiisu malee kan mataa gad na qabachiisu miti. Hunda keenya uuyoote haqa keenyatu ifa bahaa jira. Waan nuti ummata Oromootiif taaneetu ifa bahaa jira. Waan nuti ilmaan Oromoodhaatiif taaneetu walliftoonni Harargeedhaa jaamu hin jiru. Walliftoota Oromoo jaamutu jira. Jecha kanatti waliin galu. An jecha walliftoota Oromoo jaamutu jira malee jechi walliftoota Afranqalloo yookaan Siikoof Mandoo yookaan Shawaa jaamu hin jiru. Namni akkas jaamuus hin jiru. Nama Oromoo jaamutu jira. Walliftoota Oromoo jaamutu jira. Gattiqqeessu jechuudha. Yeroo Oromoo diiguuf kaatan jechoota akkasii dubbatan. Qabsoo ilmaan Oromootiif gumaachi kun hundi kafalame jechuudha. Usmaan yoo Muusaa mana hidhaatii ba'ee biyyaan baa kanan deemu je'ee kaaseeta ciroo fi hirnaa fi waggaa 8 buukii baasee waggaa 17 qawweedhaan lolee jaallawwani walliftoonni lafa Harargee keessatti Oromoof dhalatan burqaa walliftoota irra oomishamee kana jaallawwan immas warra qawwee fudhatanii mirga ummata Oromootiif lolanii caccabanidha. Kan gootummaan isaanii gita. Isaan Oromoodhaaf qaban murannoon Oromoodhaaf qaban akkuma argitan kana. Kan duubatti hin deebine Oromoon arra ga'uudhaaf kan shoora guddaa taphatan isaan kana. Oromoon kanan beeku jee Oromummaa isaa hin beeyne waan ta'eef hin dammee. Oromoon Harargeen Jimma ta'uu hin beeyne. Oromoon Harargeen Wallagga ta'uu isaa hin beeyne. Yeroo hoggaa Harargee jenneen gandummaa itti fakkaatu. Oromummaa isatti waan hin amanneef waan hin dammaqiniif baaraga keessa waan jiruuf dammaquudha qaba. Dammaquudha qaba. Harargeen mataa keenyaa fi ija keenya jeeqooda kaa'uu danda'uudha qaba. Oromoo guutuu yoo ta'e Harargeen ija keenya humna keenyaa fi foorsi keenya je'ee amanuudha qaba. Akkasiin Oromoo dhugaa ta'uunsaa beekama.
dhugaadha. Harargee jechuun shawaa jechuudha. Harargee jechuun wallagga jechuudha. Harargee jechuun arsii jechuudha. Harargee jechuun walloo jechuudha. Harargee jechuun jimmaan jechuudha. Abbaa fedhe dura kan Oromootti cichee badu tokkummaa Oromootiif cichee badu. Obboleeyyan keessan kan Harargee kana dhugaa yookaan barbaadu. Uummanni kun daaraa ta'an qabsoo keessan irratti ragaa dhaaban. Dhugaadha. Dhugaadha. Kanan beenu akkana ta'uu isaanii kana obboleeyyan keenya kun Harargeen shawaadhaaf maali gabaabatti haa laallume shawaadhaaf Harargeen maali? Shawaadhaaf Harargeen wasiila haadhoodha tiruu. Shawaan qabareentooti kaa. Laal meeqan itti si barsiisu meeqan itti si dammaqine jechuun isa kana. Arsiidhaaf Harargeen maali? Ilmaan wasiila isaaniiti. Arseen qaxumuugaa bareentoo Oromooti miti. Kun qaqalloo bareentoo Oromooti. Ilmaan abbeeraati kaa. Kanan beeytooti. Salaaleedhaaf Arsiin maali? Salaaleedhaaf Harargeen maali? Salaaleen kakarrayyuu bareentooti. Silaalee namni jaamu kakarrayyuu bareentooti. Kakarrayyuu bareentooti. Harargeen kaqalloo bareentooti. Kamurawwaa bareentooti. Kahumbanna bareentooti. Wasiila kan kee tiruudha jechuudha. Gandummaa wanni jaamu tokko illee jiru. Walloof Harargeen maali? Walloof Harargeen maali? Wasiila tiruudha. Jimmaaf maali? Wasiila. Kaabbichuu bareentoo waan ta'aniif. Shawaan karrayyuu bareentooti. Walloo karrayyuu bareentooti. Abbichuu walloo kadhalcha abbichuu karrayyuu bareentooti. Wallagiyoo kamacha boorantichaati. Ka obboleessa hangafa keenyaati. Hangafa abbaa keenyaati. Kun sii galuu didee yeroo hunda kanan sitti hima. Tokkummaa fi tokkummaa itti as gubbaa wacca. Tokkummaa kee deemiitii nyaadhu. Deemiitii allayyatti galchi tokkummaa fi jinni jaankaati haasoitu kana. Ambaaf tokkummaa jaan malee hoggayyuu jiiluma katabaa oltesi. Obboleeyyummaa if hin beektu akka obboleessatti hin beektu akkanatti haasa'uu hin beektu olii gatteesse waa'uma hunda laayiti. Dura nama kana beekeetu nama lolee injifata. Dura nama sabummaan gadi dhaabbateetu dhaaba siyaasaa ta'uu danda'a. Osoo of dandeessee dhaaba siyaasaa akkamitti ta'uu dandeessa? Osoo Oromummaa keetiin gadi hin dhaabbatin. An kana sitti himuun dhiisu. Dhaaba siyaasaa garuu narraan eegi. Du'eetiin badamanii. Hoggana siyaasaatii fi hoggantoota siyaasaa keessanii
هم إنسان تكون تينتي أبدا 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 متى كيس دعوات من جراد ديجو مالف أن أكون متتين لولا ده أنا متى رموتي في دابدا موتو مانكي يا سمتى رموتي بيكا إسمه كنا إسنو بلي ينكي يتني إسم بيكا إسم كوتا كوتا كنا ما إسمه بيكا إلما وسيل لنكو كوتو تين بيكا إسنيس كنا أكسبت كودا gara guddina deema malee gara jijjiirama sammutti kanatti deema malee dhaaba siyaasaatiin uummata Oromoo kutaadhaan diiguu jechuun yakkaa olii guddaadha. Yakkaa olii guddaadha. Dhaabni siyaasaa kan ilmaan Oromoo tokko godhee hin jaarre kan kutaa fi gandaan wal ficcisiisu kan gareetti baasee wal ficcisiisu arras diina Oromooti malee fira Oromoo ta'uu tasan danda'u. Dhaabni siyaasaa akka gaafa adda bilisummaa uummata Oromootti dhaaba siyaasaa kan hin beeku ilmaan Oromoo tokko godhee ijaaruudha. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo inni ta'eef ilmaan Oromoo kiristaanaa fi musliima obboleeyyan waliif godhee kaayyoo irratti waliif michoomsee kan tokkoon quyne jaalala waliitiif akka wareegaman kan taasise dhaaba gitan qabne adda bilisummaa uummata Oromoo. La. Jechi kun jecha